Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda warra beeraatti humnoonni hidhatanii socho'an kan mootummaan bobbaase akkuma magaalaa Agamsaa qonnaan bultootarraa qawwee hiikuu isaaniitiin haleellaa humnoota shororkeessitoota faannoof saaxilamnaa sodaa jiru itti uumu jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni gandichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan meeshaan jiraattotarraa hiikamuu malees namoonni bebbeekamoon gandichaa humnoota kanaan butamanii jiru jedhani. Gandi beeraa gandoota baadiyyaa aanaa Amuruu jala jiran keessaa takka yoo taatu sababa qonnaan bultoonni hidhatanii naannoo isaanii eeggataniif kanaan dura humna fiinxaaleeyyiitiin akka hin miidhamin jiran ibsu jiraattonni gandichaa dabalata qabna. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaan Amuruu gandoota baadiyyaa 21 jalaa qabdu keessaa gandi 16 guutumaan guututti humnoota shororkeessitoota faannoo fi fiinxaaleeyyii Amaaraatiin qabamaniiti jiru. Magaalaawwan xixiqqoo fi gandoota baadiyyaa 5 humni fiinxaaleeyyii Amaaraa cabsuu dadhaban keessaa Agamsaa fi gandi beeraa tokko akka turan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Jiraattonni magaalaa Agamsaa ganda beeraa fi ganda gobbuu meeshaa hidhachuudhaan yeroo dheeraaf humna fiinxaaleeyyii kana ofirraa ittisaa turaniiti jiru. Haa ta'u malee torbaan har'aa humni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin of waamu garuu kan hoggansa abaaboo waboo jala hin jirre magaalaa Agamsaa seenuun jiraattotaa fi milishootarraa qawwee isaan ittiin fiinxaaleeyyii ofirraa ittisan hiikkatee erga dabree booda burumtaasaa humni fiinxaaleeyyii magaalicha seenuun lubbuu nama 64 olii ajjeesuun manneen jiraattotaa gubee saamicha raawwate qisaasama guddaa dhaqqabsiisee jira. Guyyaa kaleessaas haaluma wal fakkaatuun humnoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ijaaramanii mootummaadhaan bobbaafaman akkuma torbaan har'aa jiraattota magaalaa Agamsaarraa qawwee hiikkatanitti ammaas ganda beeraatti seenuun hawaasarraa meeshaa hiikkatanii ba'uun akkasuma namoota gocha kana morman obbo Tamasgan Faranjii, Garramuu Gammachuu, Taaddee Fufaa fi Darrasee Minjanaa ja'aman butanii adeemu jiraataan gandichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti hime. Qotee bulaan naannoo sanaa adamsituu jedhamuun beekama. Adamsituu jechaan dhukaasanii rasaasan balleessan qiyyaaseffatanii dha'uu irratti beekamoodha. Isaanin meeshaa irraa harcaasanii keessumaa namoota nama biratti jaallatamoodhaan adda baasanii namoota dhiibbamuu danda'an, namoota gaafachuu danda'an, namoota mormuu danda'an adda baasanii haamilee gad buusuu birrii humnaa ol gaafachuu baay'ee qotee bulaa irraati 200 gaafatu. Qotee bulummaan qotee bulaa biyya keenyaa horii qaloo hin qaba malee qarshii hin qabu beekamaadha hin qabnu kaanuma keessaa 200 300 nu gaafatu. Firri walitti jedhee ijoollee barsiifatee qabu ijoollee walitti buufatanii waan isaanii oolfachuuf kafala. Kun barkee mataa jira. Gochi qonnaan bultootarraa qawwee hiikkachuu kun kanaan duras aanaa Amuruu keessatti irra deddeebiin mul'achaa akka ture kan himan maddeen namoota butanii birrii 50,000 hanga 100,000 gaafachuun kan kaffale hiikanii kan kaffaluu dadhabe ajjeesuun waan irra deddeebiin raawwatamaa jirudha jedhu. Amuruu bichaan aanaalee naannoo Amuruu jiran jaardagaa jaaryoo buufatanii jaardagaa jaartee hin jiraata rakkoon kun. Kiramullee jiraata achiin jala darbanii haga giddaa ayyaanaatti rakkoo kana uummata irraan gahu. Isaan kun maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin saamicha uummata Oromoo irratti gochaa isaan jirani. Amma kana jennee dubbachuu hin dandeenyu. Waaqayyo garuu gatii isaanii haa kennuu fi kan faannoo jedhamtu kana kan nutti waamee nu fichisiisuu isaanii. Yoo isaan uummata irraa meeshaa saaman isaan sun odeeffannoo argatu dhufanii uummata rukutu haga siidanii makkannoo sammuu. Sidatti kanatti ta'e duraan dursa uummata irraa qawwee saamame sanaan booda sana faana dha'uudhaan faannoon uummata harka qullaa jiru kanatti rasaasa reeba dakaa haga gumbanaatti kanatu ta'e amma haga magaalaa gurraatti ga'ameera qaqqaba. Qaamoleen maqaa waraana bilisummaa Oromootiin of yaaman kan mootummaadhaan hoogganaman kunneen maqaa qabsoo Oromoo akka xureessaniif mootummaadhaan kan bobbaafaman ta'uu fi qunnamtiin isaanii kallattumaan biiroo bilxiginnaa Oromiyaa waliin ta'uutu himama. Jiraattonni ganda beeraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise akka jaanitti gandicha keessa meeshaan hunduu qonnaan bulaa fi milishaa mootummaarraa humnoota kanaan waan fudhatameef wanti itti aanu maal akka ta'e nu sodaachisaa jiru.
Hireen magaalaa Agamsaatti jiraattota irraa hiikamuu qawwee booda mudate asittis irra deebi'aa laata sodaa jedhu qabnaa kan jedhan maddeen waan mudatuu maluuf dursinee uummata Oromootti himachuu feenas jedhaniiti jiru. Har'a bultiin sadiidha gaafa namaa galgala adeemsa jechuudha. Ganda warra beeraa keessa namoota kanneen akka Tamee Faranjii, Tamaggeen Faranjii, Garramuu Gammachuu, Taaddee Fufaa, Darrasaa Mijanaa, obboleessa Darrasaa Mijanaa, Nagaraa Mijanaa kan jedhaman kan amma bakka isaan buusanii beeknu. Kun amma birriidha gaafachaa jiru beekamaadha. Namoonni kun namoota wayyaa qabanidha. Uummata keessatti illee namoota jaallatamoodha. Kanar godhamee jira amma gara isaan jiran hin beeknu waaqatu beeka. Egaa akka jalaa nama birrii barbaadaa jiru gayoona maaltu beeka namni dhoksatan sodaata yoo dubbatan ni ajjeefamu. Kanatu jira biyya keenya. Hunduu ni ajjeefamu. Qarshii dhabee kan du'e lakkoofsan qabu. Dhimma hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo of fakkeessuun mootummaadhaan bobbaafamanii ilaalchise tibbana abaawoo fi kaafaa'uun ibsa baasan keessatti ibsaniiti jiru.